Ladies and gentlemen, Jamoota dhaggeeffattoota. Ilmaan Oromoo dhalannaa. Ahon nyamatan. let's go. This is your radio, your station. Get down, music. Get down. Get down. Get down, music. Hayyan harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota OBN FM Finfinnee 92.3 torban darbe torbanitti beellama qabannee beellama kabaju egaa aadaa akkuma godhanne beellama keenya kabajnee jimaanni ga'e egaa aartii fi muuziqaa afaan Oromoo beeksisuu irratti kan xiyyeeffate qophiin gadaa muuziq jalqabee jira. Hayyan gadaa music turbanin bifaaraan deebi'eeti kajiru. Hayyan egaa DJ Sam aartii fi muuziqaa afaan Oromoo beeksisuu irratti kan xiyyeeffate gadaa muuziq akka sagantaa addaatti jalqabeetidha kan jiru. DJ Kush Aliji fi DJ Sam Boniin egaa istiidiyootti isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf as istiidiyootti argamna. Bashannana gaarii isiniin jecha akkuma yeroo kaanii qophiilee miidiyaa akkamirrayyuu nageenya faana gadaa music isin bohaarsuuf istiidiyootti argamna gara boodaatti akka jabaatti waliin taphanna egaa gadaa music faana bashannana gaarii isiniin jecha egaan aartiif muuziqaa afaan Oromoo beeksisuu irratti kan xiyyeeffate gadaa music jalqabeeti ka jiru. Akkuma jettee gadaa music bifaaraan kan inni dhufe Aliji fi DJ Kush nufaana jiru. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Baga nagaan jennaan jalqabarratti. Aliji nagaa gaazexeessaadha. BBM Multimedia's production manageridha. DJ Kush kan Nabiyuun weellisaadha ogeessa taphachiisaadha qireessaa waloo fi daloodha. Nagaa DJ Sam dhaggeeffattoonni keenya egaa yaadaa fi qeeqa qaban karaa bilbila FM Finfinnee 92.3 fi akkasumas immoo karaa miidiyaa hawaasaa bal'aa Facebook gadaa music on Finfinnee FM 92.3 yaada keessan nuun ga'uu dandeessu nu barreessuu dandeessu akkasumas share like gochuun waliif dabarsuu dandeessu karaa ergaa gabaabaa warri filattan immoo karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 966203380 irraan isiniif deebi'a. Ergaa gabaabaa qofaan egaa yeroo baay'ee namoonni keenya hin hubatanii bilbilaan hin hojjetu ergaa gabaabaa qofa nu barreessuuf 966203380 nu barreessuu dandeessu yaada keessan qeeqni keessan jajjabina keenya gadaa muuziq har'a akka sagantaa addaatti jalqabeetidha kan jiru. Egaa DJ Sam isinis baga nagaan dhuftan DJ Kushbaa. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Gadaan keenya jedhaatu jirra ka. Gadaan keenya beekamaadha. Kanaaf jecha gammachuu guddaa qabna. Sagantaa bareedduu aartii irratti hojjettu uummata Oromoo biratti jaalatamtu kataate jechuudha. Weellisaa fi daayirektara akkasumas piroodiwusara sirba garootiyyaan tan beeytanidha. Sirriitti ati garuu bardurayyuu beekamaadha. Xiqqooma maqaa himatte malee. Ati dhaggeeffattoota keenya wajjin durayyuu hariiroo cimaa qabda. Ogummaan keetis abbaa xiqqoo ofirraa xiqqeessite beekta. Abbaa waa'ee ofii kana sirriitti nuun jedhamaa miti. Dhugama. Ogummaa abbaa ogeessa baay'eetti dhugaa dubbachuuf abbaa ogeessa baay'eetti dhugaa dubbachuuf asumaan kanas akka dhaggeeffattoonni keenya beekan dubbachuu barbaada. Kanaaf nullee gama aartii kanaan eegaas dhufne wal ta'umsaan kallattiidhaan aadaa keenya ol guddisuu seenaa keenya ol guddisuu bifa adda ta'een gadaa music wajjin wal qunnamne aartii keenya guddisuudhaaf qophii keenya xumurree jira jechuudha. DJ Samii fi Boniin ijeeje keessan ilaalan waan Kushif liyyuudhaan eessatti badan ijoolleen kun jenne dhimmuma dhuunfaa keenya godhanneeyyuu wanta kana irratti haasaatiidha kan nuti turre. Ani sirbaan fagaadhe malee industirii kana keessatti wantoota adda addaa weellistoota duubaan hojjetaatu jira. Wanti otoo hin dubbanne bira darbuun barbaanne maal sitti fakkaate dinqisiifannaa Bonii fi DJ Samiif qabu asumaan ibsuu barbaada. Ifaajeen isaan godhan bu'aa bahiin isaan keessa jiran aartii Oromoo kana guddisuudhaan gama saayinsiitiin gama maraa I hope yeroo gaarii akka dabarsinu abdii qabeechuudha. Hayyan nagaa DJ Kushii fi Aliji baay'ee gammanneerra nutis baay'ee nutti toleera. Hedduu isin jaallanna nuti isin jecha egaa gadaa muuziqarraa sirba jalqaba irratti qabannee dhiyaanne egaa sirba artiistii keenya Taajuddin Shurrubbee qabanneetidha kan nuti dhiyaanne egaa wal taanee wal jiraanna jechaadha kan ergaan sirbi kun of keessaatii qabu dhaggeeffannee walitti deebinaa qophiilee gadaa muuziqaa waliin turtii gaarii. Sinafadina dagi file berda, enya lukunta kan nutin banu berda, manuti
filee bara. Teenya lubbuun takkaan nuti baanu gargar. Kan nuti kufi yaadu gowwaa namaatii bara. Kan nuti kufi yaadu gowwaa namaatii bara. Sinakani filee bartoofi Muriya barbaada saafin kamnetu yaafin tamiidhaga ibsitu yaaduri yaajiya goobaana yaa barraada bari sadooti yaaburi bello oneetiya ubadduutti waari bello oneetiya ubadduutti waari wantani horii malee itti manne bulle jaalala naafsi jetti wantuun talaa inni namaa balleessuun dandayu jaalala wantani horii malee itti manne bulle jaalala naafsi jetti wantuun talaa inni namaa fattaaluun dandayu jaalala. Jechaati dhagaataa jirtin shurrubbee kan inni nu haasee kan inni nu bashannansiisee artii fi muuziqaa afaan oromoo beeksisuu irratti kan xiyyeeffate gadaa muuziqirra jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gadaa muuziqaa har'aa eegan bifa haarayaatiinidha kan inni jalqabeetiin jiru BBN maltiimiidiyaa DJ Kushii fi Alijii akkasumas immoo DJ Sam Anaboonii faana kan isin bohaarsuuf istiidiyootti argamneeti kan nuti jirru. Hayyeen qophii keenya akkatti fufetti ka jiru lammaffaatti ammoo faaruwaatti sirna gadaa UNESCO irratti galma ilaalchisee aadaaf turizimii faana dalagde dhaggeeffattoota firuufi. DJ Kush faaruun kun yeroo jalqabaaf gadaa muuziqaa irratti taphatamuuf kan inni jiru. Weelluun kun akkamiin dalagame itti aansuun Alijii sadarkaa artiif muuziqaa afaan oromoo irra jiru akkamiin ilaalta akka jedhuuf. Hayyin egaa asumaan immoo DJ Kush sirbi kun maaliif hanga ammaa hin baane kan jedhus immoo mee asumaan xiqqoo ishee Express Studio keessatti sirbi kan qindaa'edha. Garuu DJ Sammaatillee boonillee ni beeytanii garuu dhaggeeffattoota kennaaf ifa gatuudhaaf sirbi har'a kallattiidhaan mijuu isaaniif qabannee dhiyaanne kun sirba UNESCO gadaa fiilmiitiif yookaan isa sound track jennuun isaaf kan hojjetamedha waggaa tokko dura kan hojjetamedha haalli fiilmii sun sadarkaa marka jiru odeeffannoo hin qabu garuu biyyee fiilmiitiif yookaan akka galaa tokkootitti sirba hojjetamedha na garuu sound track
waa'ee gadaa yuuniskoo irratti hambaa killee aadaadhaan galmaa'u isaa kan ilaallatu gadaa irratti xiyyeeffatee fiilmii saniif carraa argadheen sirba kana kan hojjetedha. Waan ajaa'ibaati ispiriitii yookaan immoo hafuura Oromiyaa sirriitti fiddeetii jirta. Walaloo fi hidaloo barreessuu kanaan illee akkuma ofiif barreeffatte kana artistoota akka biraaf illee akkamiin barreessuu hin dandeenye koz perfektii turte kana. Sirboonni amma bifa albamiitiin keessattuu sirba liyyuu gazzuu albamii qopheessuu irra jirra. Walakkaa sirboonni ta'an gama kiyyaan kama qophaa'anii akkasumas dargaggoota jalaa dhufan bifa albamiitiin kan ta'an hedduu yeroo dhiheenya kallattiidhaan uummata bira kan geessinu ta'a. Saniin alaa anis gama kiyyaan albamiin gara xumuraarra jira yoom kan jedhu garuu haalli industirii biyya keenyaa xiqqoo waan ulfaataa ta'eef yeroo murtaa kanarratti kana jechuu hin danda'amnu. Saamii fi Booniin keessattuu waan beekaniif. DJ Kush galatoomii gara Aliijiittan darba. Aliijii eegaan gaazexeessaadha, joornaalistiidha. Hogbarruu kana keessaas sirriitti hirmaachaati kan jirtu. Sadarkaa aartii fi muuziqaa afaan Oromoo ammarra jiru akkamiin ilaalta? Galatoomii. Isaan duratti xiqqoosii waa'ee sirba yuuniskoof qophaa'e DJ Kush hojjetee ture. Waan tokko jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf hojiin aartii akkam akka ulfaatu hundi keenya namoonni gama aartii kana jiran tilmaamuun nama dhibu sirriitti beekamaadha. Anummoo kallattiidhaan sirba kana yeroo jalqabarraa keessa jira oduu isaa qaba jechuudha. Hordofii isaa tursiisuun isaa kee anallee aarsee jira garuu dhiifamsii godhe. Yeroo irratti utuu ta'e baay'ee bareeda ture. Gaaffii na gaafatte aartiin fi aartiin uummata Oromoo kun yeroo ammaa sadarkaa kamirra ga'ee jedhuuf gaaffii namoota baay'eetis tilmaamtee kana jechuufillee guddachuun isaa kallattii maraa waanuma jiru. Garuu yeroo keessa jirru wal bira qabdee madaaltu haga deemuu qabu deeme jedheetiin tilmaamu. Gama maraanuu gama fiilmiitiin, gama ogbarruutiin, gama diraamaatiin, gara muuziqaa hojjechuutiin kallattii maraanuu xiqqoosii harkifachuun artistoota keenyas haa ta'u uummata keenyas keenyaaf rakkoon faayinaansii ni jira miti. Namoonni waan gaggaarii hojjetan namooti piroodiis godhanii argatanii kanaafuu itti gaafatamummaa hunduma keenyaatu fudhate jechuudha. Yeroo ammaa kana industirii Abashaa keessatti yeroo laallu DJwwan hedduutu jiru. Sagantaalee tamsaasa raadiyoonii fi carraa hedduu qabaatanis bifa boca akkaataa muuziqaa isaan industirii isaanii itti guddifatan adda. Keessattuu gama kanaaniyyuu DJwwan jiran isaanuma wajjin waan ooluuf keessa ni beeyna. Wal jajjabeessuu irratti keessattuu promoot wal gochuu irratti haalli isaan jiran baay'ee kan natti dhaga'ama gara keenyan kan jiru beeta. Amma haala biyyattii miidiyaa irra jiruun yeroo laalu akka gadaatiitti gadaa miuziik onni isa qofatti nu mul'ataa jira. Kanaafiyyuu gama artistoota keenya bira jiruun hawaasa keenya bira jiruun gadi fageenyaan aartii kana gama ogeessota aartii keessa jiran kan ofishiyaalii hamma danda'ameen promoot gochuudhaan keessattuu gama kanaan abbootiin qabeenyaa humna isaaniitiin ta'uu hin danda'u. Oomisha isaanii gara beeksifatu. Industirii kana gama hedduun deeggaramuu ni danda'a. Industiriin keenya daaqee jennaa yeroo tokko gama piroodaakshiniitiin ni yuraal. Piroodakshinii keenya qulqullina hin qabu jennaa. Weellistoonni hedduun ni jiru. Sagalee kiiloolee addaa qabatanii dandeettii addaa ajaa'iba osoo qaban humna dhabiinsarraa kan ka'e kan isaan promoot gatanii yookaan hojimaata isaanii kanayyuu kallattiidhaan gara miidiyaatiitti uummata biraan akka hin geenye isaan godhu hanqinarraayi. Wal gargaarsi hin jiru. Yeroo jedhu garuu hunda keenya bira osoo hin ta'in hamma danda'ameen ilaalcha aartii industirii keenyaa kanarratti jijjiirama tokko fiduu nurratti dirqama kan jedhuu fi nutis galata qabduu jechuu barbaadeeti. Hayyeen egaa DJ Kushii fi Aliijii yaada hedduudha kan isaan kaasanii waan hedduudha kan isaan taphatanii egaa isa dhaggeeffattoota keenyaa fi abbootii qabeenya Oromootiifidha kan nuti dhiisnu egaa waa hundaafiyyuu haasabaa isaa jirra fakkaata DJ Sam Band Expressiitiin kan qindaa'e DJ Kushii fi Liyyuu Eliyaas kan isaan irratti hirmaatan dhaggeeffannee walitti deebina akka itti bohaartan bashannantan abdii keenya bashannana gaarii eessayyuu deemuun hin jiru. Sister, big sister. Adana Oromota fire. Sena situ, Madonna Bukisa. Let's
gada bandi odan kanesa ibda unde kushi dinisko badasi iftu barida bifte sapata galo maritate oromia bonsite dakisa dunya tate amba kille gada bandi odan kanesa ibda unde kushi dinisko badasi iftu barida bifte sapata galo maritate oromia bonsite dakisa dunya tate Gamada Senegada Oromota Adal Oromota fire Sena Senesitu Apagada Kesa Bate Barsista Bete Bexista Adal Oromota fire Sena Senesitu Madonna Bokesa Mesigara roba litabiftu gobana Galmeinis ko gupa sernagadatu yuba Saada Bandioda Ganesa Madama Disistu Kushama Udota Gameini Zofante Bukegiti Bambarote Oromia Bonside Ambase Natate Bukagada Saada Bandioda Ganesa Madama Disistu Kushama Udota Gameini Zofante Bukegiti Bambarote Oromia Bonside If music of Fano Big Surat Katiyafat, Gadia Music Rajut Kabajamo, Gefatu Kenya. Yadaf Kabdan Karair Gagababa, 07 Jatamija, Damosadumisa de Taman, Golden Disu. Jaraki Chanu Borsu, Amuluba Kalafan Matashabr, Gefan Neolet Devina, Amas Bashanagari, so you demoninjuru. Come on, Leone,
Koodhu lubbuu koo qalbii koo qama koo hunda fudhu qama koo hunda fudhu. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sirba artistii keenya Farmata Ashabrii fi Muluu Baqqalaatiin akka itti bohaartan abdii keenya warreen gadaa muuziq jimaata isin darbe egaa yeroo barbaadanittis immoo akkasuma itti bashannanuu barbaadan karaa chaanal YouTube DJ Sam Oro kan jedhu subscribe gochuun nu hordofuutidha qophiilee keenya idilee dhaggeeffachuu akka dandeessan isin ibsina egaa yeroon kun immoo egaa yerootti ergaan artistoonni keenya gadaa muuziqiif ergaa isaan qaban dabarsin irra geenyee jirra dhaggeeffannee walitti deebina. Harka fuule akkam jirtu weellistuu Tiyyaa Maammoon jedhama Gadaa Music FM Finfinnee irratti jimaata ittiin bohaara Gadaa Music Simbirata barareen dhufaa ijaan silaale Gaggamachiftu yoo wal jaalanne kuni elemo aliti Gadaa Music FM Finfinnee 92.3 irratti dhageeffannee ittiin haa boharru galatooma Gadaa Music lakkisu yoo yeroon dabarte akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Daraartuu Jabeessan jedhama dhaggeeffattuu Gadaa Muuziqaa Kuweetirraati online page Gadaa Muuziqaa fi YouTube DJ Sam Oro jedhuun dhaggeeffadha Gadaa Muuziqaa jimaata sa'aatii 4 hanga sa'aatii 5tti Finfinnee 92.3 akka dhaggeeffattanii bohaartan siniin jedha galatooma. Situ kanjalatani tutu kana tu kanjalata tutu itena dubisuma folata Artist Shimallis Abbaabbuun jedhama Gadaa Music FM Finfinnee 92.3 irratti jimaata dhaggeeffadha Gadaa Music horaa bulaa situ kanjalatani tutu kana tu kanjalata Weellisa Firaa'ol Dabareen jedhama Gadaa Music jimaata FM Finfinnee irratti dhaggeeffadha. Chaamsaa qotii uraa lafa jalaa yaasiyaa irratti nyaatu bonni yoo duunellee irfii irratti nu haadhe yaa badaadhaan jaamaan FM Finfinnee irratti Gadaa Music dhaggeeffadha. Damaan bulbulee yaa farasootii deebinee jirra kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkas jechaa qophiin keenya akkuma itti fufeettidha kan inni jiru har'a istiidiyoon OATdha kan jiru hundaafiyyuu egaa yeroon kun immoo yerootti gadaa dookumentarii dhaggeeffannoo irra geenyeettidha kan nuti jirru gadaan dookumentarii keenya har'a ogummaa taphachiisaa yookiin immoo DJ kan jedhamu afaan warra adiitiin mitire DJ kan jedhamu irratti xiyyeeffateedha kan inni jiru egaa qopheessaan qophii kanaa egaa DJ Kushidhaa gadaa dookumentarii keenya dhaggeeffannee walitti deebinaa eessayyuu deemuun hin danda'amu bashannana gaarii. Jambalii gaggabsaa wedduudhaan dabalee ragadaaf kunkummee shubbisaan minyaawu ho'isee bullusee danfisee Gadaa Music raadiyoo odeessoo seenaa faadaa irriif yelloo amma yoomi ijjisaa shaggooyyee wala Gadaa Music raadiyoo
jirra jirtu caqastootaa fi jaalatamtoota qophii keenya kana kan nu hordofaa jirtan hundaaf salaamanni keenya bakka jirtan hundatti karaa toora FM OBN 92.3 irraa yooyaa yeroo isiniin jedhu Oromoo filmaan kuush addunyaa tanarra jirtan iddoowwan garaagaraa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan raadiyoon dambaliin san daangeessine kanaan qophiin gadaa dookumentarii gadaa muuziqirraa isin ageettu jedha. Hanga xumura qophii keenyaatti. Industiriin aartii akkuma walii galaatittiyuu taateewwan garaagaraa kan of keessatti hammate ta'e industirii aartii yeroo ammaa tana jiran hedduu isaanii keessaa gosa garii muuziqaa tokko keessatti kan ramadamu ramaddii aartii muuziqaa shoora olaanaa kan taphataa jiruu fi fudhatamummaan isaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan dhufe ogummaa pirofeeshinii tapsiisaa yookaan taphachiisaa qondaala aartii jedhamuudhaan kan beekamu irratti gadi fageenyaan balballoomee gabaabaa ibsa seenaa DJ kan ilaallatu irratti xiyyeeffannaa dookumentarii gadaa muuziqii ni sakattaana. Seenaa dookumentarii gadaa dabaree har'aatiin pirofeeshinii ogummaa DJ irratti xiyyeeffannaa gochuun kan wal isin barsiisnu ta'a. DJ Disc Jockey seerluga afaan keenyaan hiika adda ta'e kennamuufis baatus an taphachiisaa muuziqaa jechuun kallattiidhaan kan geeddaree yogguu ta'u garuu ogummaan pirofeeshinii kanaa hanga moggaafama afaan keenyaaf ibsuu yaaleessan olitti ogeessota ogummaa aartii muuziqaaf bifa garaagaraa qaban muuziqaa yookaan sirba jalatti ramaddii kan of jalatti hammatee qabatudha. Hayyoonni biyya alaa aartii irratti seenaa qorannoo geggeessan ka'umsa ogummaa DJ dhaloota isaa bara 1935 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Ameerikaanii magaalaa Niiwuyoork keessatti ogummaan kun dhalate. Ogeeyyonni qorannoo aartii irratti tolchan yookaan hojjetan seenaa isaanii kitibsuun jalqabu. DJ jecha gabajee barreeffama gabaabaa moggaafama maqaa yeroo ta'u taphachiisaa yookaan tapsiisaa muuziqaa hiika kallattiin kan jedhu kennu ta'a. Afaan pirofeeshinii DJ Disc Jockey kan jedhu bakka bu'a. Ka'umsi moggaafama maqaa kanaas dhalataa lammii biyya Ameerikaanii kan ta'een ogummaan DJ isaan akka jalqabame seenaan ni dubbata. Mr. John. Tapsiisaa yookaan taphachiisaa bara 1935 akka lakkoofsa Awurooppaatitti koomintaatar Wiiltar nama jedhamee waamamuun tamsaasa raadiyoonii dambalii gabaabaa firkweensii FM irratti magaalaa Niiwuyoork irraa qophiin tamsaasa jalqabbii isaa raadiyoonii Gooseem jedhamee waamamu irratti eegalte. You say hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Koomintaatar Wiiltar namni jedhame kun sagalee isaa yeroo jalqabaadhaaf sirba rohoo jedhamee gosa muuziqaa keessatti kan waamamu tokko affeeruun an DJ keessan jechuun sagantaa raadiyoonii irratti qophii taphachiisaa muuziqaa ogummaa kanaan koomintaatoriin Wiiltar akka jalqabe seenaa ni addeessa. Bara 1941 akka lakkoofsa Awurooppaa waggooti 6 hin caalle keessatti ogummaa kun jaalatama guddaa argataa dhufuu isaatiitti teessoo isaa achuma magaalaa Niiwuyoork keessatti kan godhateen barruu maxxansaa bara sanaan jaalatama guddaa akka biyyattiitti dubbistoota hedduu qabu irratti qophiin isaa beeksisuu itti fufee. DJ Wiiltar
barroo kana keessattis ka'umsi yaada isaa addunyaa ogummaan yaadni inni qabatee ka'e kana ummata biratti fudhatamummaa guddaa waan argataa dhufeef dhaabbanni bara sana aartiidhaaf beekamtii kennu ogummaa DJ kanaaf beekamtii isaaf kennuun addunyaatti beeksisuu jalqabanii maxxansaa barroo bara sanaa Variety jedhamu irratti jechi DJ jedhu kun guyyaa har'aa kaafnee beekamtii isaaf kenninee jirra kan jedhu odeeffannoo battalumatti hawaasa bal'aa jiraattota uummata magaalaa Niiwoor barii takkaan dubbiin biyya waliin geette. Waggoota muraasa hin caalle keessatti ogummaan pirofeshinii DJ kun dhaloota isaa Ameerikaanii gochuudhaan saffisa guddina aartii safaramuun Awurooppaa hanga Eeshiyaatitti kallattiiwwan fiixee addunyaa aardii Afrikaan ala fudhatamummaan isaa yeroo gabaabaa keessatti horachuudhaan industirii muuziqaatiif galaa tokko ta'uun ogeeyyota DJ hedduu akka kalaqamaniif sababa ta'uu bira darbee damee aartii keessatti kutaalee hedduutti hihiramuudhaan akkaataa boca ogeeyyota dandeettii isaanii irratti hundaa'uun dambalii dameelee hedduu of jalatti hammateen barnoota muuziqaan deeggarame jirma hidda aartii faana hordofuun saffisa pirofeshinii DJ kun guddataa dhufee jedhu dinna seenaa DJ irratti hayyoonni aartii qorannoo isaanii kan mirkaneeffatan. Of the sea, back to the black Snoop Doggy Dogg funky, yeah, the doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me. Profeshiniin DJ sadarkaa inni amma irratti argamu yeroo aboru damee gosoota aartii muuziqaa keessatti ramadamuun gosoota hedduutti hihirame guddina muuziqaa saayinsiin walitti hidhuun wal faana akka deeman tolchuun barnoota muuziqaa keessatti bifa saayinsiin akka deeggaramu wixinuudhaan barnoota ogummaa DJ kana sadarkaa dhaabbilee barnoota gurguddoo keessatti gosa barnoota damee akka tokkootti fudhachuudhaan barattootaaf kennaaf fedhii dandeettii aartii kan qaban barsiisuun yuunivarsiitii keessatti hanga sadarkaa saawundi injiinarii damee barnoota tokkoo ta'uudhaan imaammata barnoota aartii wixinuun ogummaa kana leenjisanii eebbisiisuun erga jalqabanii biyyoonni baargamaa waggoota 12 ol caaluun bobbulanii jiru. sadarkaa industirii biyya keenyaa kan yeroo of duuba deebinee ilaallu tarii gosa barnoota tokko ta'uufuu hawaasa keenya biratti ogummaan DJ kun gatii baay'ee gadi bu'aadhaan hammana hin jedhamneen kan kennameef yogguu ta'u industirii aartii keenyaa keessattis adeemsa tirannaa qocaa faana hin caalleen haala biyya keenyaa wajjin wal qabsiisnee guddinni isaa yeroo ilaallu tarii ija madaallee aartiitiin yeroo isa madaallu inumaayyuu sakaalamii argina yoo jenni raajeeffannoo keessa nun seensisu. haa ta'uutii garuu barnoonni muuziqaa sadarkaa digiriin barnoota muuziqaa saayinsiin deeggarame akka biyyattiitti kennamuun urga jalqabamee waggoota muraasaa as ta'us barnoota dameelee muuziqaa hedduu akka of jalatti qabatu sana garuu ammas quubsaa akka hin taane ragaan qabu ni ibsa. keessattuu qorannoo muuziqaa irratti damee muuziqaa barnoota miuzikolojii yookaan qorannoo muuziqaa irratti kan geggeessan damee barnoota muuziqaa wixinuudhaan yeroo ammaa kanas yuunivarsiitiin kiiloo 6 kaampaasii Yaareed jiru hojimaata hedduu akka gosa damee saayinsii muuziqaan isa eeggatu shakkii tokko malee dokumantarii gadaa miuziik eeroon dirqama nutti ta'am. Take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. haa ta'uutii garuu namoota baay'ee biratti ogummaa DJ jedhu kana maqaa kanaan barnoonni dhaabbilee gurguddoo sadarkaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiraniin diipaartimentii DJ jedhu haa qabaatu malee garuu ogummaa barnoota muuziqaa saayinsiin wal qunnamuu miti. maqaan kun developmental journal jedhama hiika isaa kallattiidhaan yeroo hiikamu. gaazexeessaa misoomnaa kan jedhu irratti kan xiyyeeffatudha malee diipaartimentiin yookaan damee barnoota muuziqaatiif wixinee kan barsiisaa jiru miti. walitti dhufeenya aartii hariiroo wajjinis wanti inni qabatu tokkollee hin jiru. kuni maaliif ta'e? industirii keessatti ogummaa DJ qofaa miti
barnoota muuziqaadhaan deeggarame bifa aartii hammayyeessuutiin dhaabbilee yuunivarsiitiiwwan gurguddoo keessatti barnootaan wixananii barattoota damee aartii isaan ilaallatuuf barnootaan maaliif hin deeggaramne kan jedhu gaafii dookumantarii Gadaa Muuzikiin. Isinis kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dookumantarii kana yeroo isiniif qopheessinu akka fakkeenyaatti dhaloota DJ irratti xiyyeeffannee haa qopheeffannu malee sagantaan keenya gamtokkeen industirii kana kan biyya keenya keessa jiru DJ kan jedhu ilaaluun keenyallee waan hin hafnee fi kaasuun keenyas dirqama. Eeyyen artiistoota keenya birattuu maqaan DJ jedhu kun isaan muraasa biratti jechuun barbaadeeti hubannoo xinnaa akka qabuu fi argaaf dhabee dhageettii guyyaa guyyaan kan argaa ooludha. Haa ta'utii garuu ogummaan DJ akka addunyaatittuu maqaa professionaalii kan argatuudhaaf xinnaatu ulaagaalee isaaf kaayamettu jira. Kan yeroo isin jedhu weellisaa fi DJ tokko wal bira qabnee yeroo ilaallu akka fakkeenyaatitti isaan lamaan bifa dookumantarii keenyaan xiinxallinu hubannoof akka isiniif toltutti fakkeenya isaan lamaan jidduu jiru madaaluudhaan kan balballoomsu ta'a. Kana yeroo jedhu garuu wal dorgomsiisuu kiyya kan taane akkanaaf hubattaniin dhaamsa Gadaa dookumantariitiin isin biraan gayuu barbaada. Weellisaa tokkoo fi DJ tokko osoo fudhannee ilaallee akka seera ulaagaa addunyaan ogummaa kanaaf iddoo kennetti wal faana yeroo isaan madaallu namni tokko weellisaa ta'uudhaaf jedha dandeettii fi kennaa uumama sagalee kiilolee qabaachuun isaaf gahaadha. Muuziqaa irratti dandeettii isaa daran muuxannoo yoo dabaale parsantiidhaan yookaan dhibbantaadhaan guutumaan guututti kan milkaa'u ta'aa jedha. Ogummaan DJ garuu namni tokko ogummaa DJ argatuudhaaf kennaan qofti gahaa miti. Dandeettiin inni muuziqaa irratti qabuu fi ogummaa kanaan muuxannoo muuziqaa saayinsiidhaan dabalame xinnaatu kan gaafatu ta'a. Profeshiniin DJ yookaan taphachiisaa muuziqaa jennu taateewwan ogummaa artii muuziqaa hedduu kan of jalatti qabate ta'ee DJ'n tokko DJ ta'uudhaaf garuu gurra dhageettii muuziqaa gosoota garii muuziqaa yeroo ammaan ta'e jiran irratti beekuun dirqama isa jalqabaati. Xinnaatu DJ'n tokko sirba tokkoof bifa gosa akkaataa sochii rukuttaa fi saffisa gita sagalee guureessa yookaan gurmaa'ina qindoomina sagalee muuziqaa qindoomina meeshaalee muuziqaa irratti taphachuu yookaan taphachiisuun dirqama itti ta'uu danda'a. Kana yeroo jedhu qindoomina meeshaalee muuziqaa wajjin kan walitti dhufu osoo hin ta'in bifa ogummaa muuziqaa DJtiin kallattiidhaan ogummaa DJ keessatti qindoomina meeshaalee muuziqaa wantoota isaaf barbaachisan ulaagaalee kan of danda'e kan qabudha. Kunis saayinsii mataa ofii irratti kan hirkatu ta'a. Kabajamtoota dhaggeeffattoota kee Gadaa dookumantarii kan dhaggeeffataa jirtan ogeeyyonni seenaa qoratan namni tokko DJ ta'uudhaaf jedha muuziqaa beekuu fi sirbisiisuu qofti gahaa miti jedha. Profeshinii ogummaa DJ argatuuf eeyyen hayyoonni artii qorannaa ogummaa DJ irratti taasisan amma irratti dhaabbannee Gadaa dookumantarii yeroo dhugoomsinu profeshiniin DJ addunyaa irratti maqaa guddaa akka qabuu fi ogeeyyota bebbeekamoo addunyaa irratti profeshinaalummaa kanaan mallaqoota hedduu horatan keessaa jiru ammaa kana industirii baargamaa keessatti baay'ee kan fudhatamaa fi jaalatamummaan isaanii yeroodhaa gara yerootti kan dabalaa dhufe DJwwan profeshinaalota addunyaa irratti fudhatama argatan lamaan tokko kaasuudhaaf ni dirqamna. Kana yeroo jennu akkuma barreeffamoota armaan olii keessatti yaada keenya ibsuuf yaalle sana profeshiniin DJ ulaagaaleen inni qabu namni tokko profeshinii ta'uudhaaf jedha. DJ Khalid ogeessa taphachiisaa muuziqaa kun barreessaa piroodiisarii muuziqaati. Piroodiisarii fi daayirektariidha. Ogummaa kanaan keessattuu bifa gosa damee DJ keessaa residence DJ isa jedhu ogummaa maqaa garee isa jennu keessatti hojii dhaabbataa yeroo baay'ee irratti dhaabbatanii profeshinii ogummaa kanaan DJ Khalid
residence DJ jechuudhaan gosa damee ogummaa DJ jiran keessaa jalatti kan ramadamuudha. Jechi residence jedhu kun ogeessa taphachiisaa muuziqaa irra deebiin yookaan bifa haaraan hojjetanii dandeettii ajaa'ibaan foormaatii yookaan bifa sirba tokko tarii guutumaan guututti jijjiiruu ta'us danda'a. Akka haaraatti ulaagaalee saayinsii muuziqaa bifa inni hojjetame irratti hirkatuun yookaan sequence music tartiiba muuziqaa eeguun residence DJ ogummaa taphachiisaa dhaabbataa kana jalatti ogummaa DJ keessaa gosa kanaan ogeeyyota hordofaniif maqaa ulfinna taphachiisaa DJ kennamuudha. Kana yeroo jedhu DJ Khalid ogummaa ogeessa abbaa hedduu ta'us weellisaa fi barreessaa taphachiisaa muuziqaa daayirektaraa fi pirooduusera ta'ee kan hojjetu maqaa kabajaa addunyaan kenniteef DJ Khalid ogummaa taphachiisaa muuziqaa maqaa DJ jedhu gonfateeti argina. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked. I wanna be a baby. Professionii ogummaa kanaa wajjin wal qabatee pirooduusarii fi daayirektara gadaa maltiimiidiyaa kan ta'e DJ Samooliin gaafii lamaan takka dhiyeessee fi ture. Akka biyya keenyaatti odeeffannoo dhiyeenya argadheen DJwwan biyya keenya keessa jiran Finfinnee keessa qofa 1,000 ol kan ta'antu jiru jedhama. Industirii aartii Oromoo keessatti garuu ogeessi taphachiisaa muuziqaa hin jiru. Yeroo ammaa kanas industirii aartii Oromoo keessatti kan jiran professionaalummaa kan argatuudhaaf 2 fi 3 kan hin caalledha. Profeshiniin DJ kun yeroo ammaa tana addunyaa irratti profeshinii fudhatama guddaa argataa dhufedha. Industirii aartii Oromoo keessattis bu'aan inni qabu jira jedhee DJ Saamiif gaafii wal duraa duubaan dhiyeessee ture. Yes, I can see it. Akaakun ogummaa DJ gaa reediyoo DJ kan kilabii fi feestivaala garaagaraa akka bashannansiisu dabalatee yeroo ammaa kana immoo akka artistiitti albamii DJdhaan qophaa'u akka addunyaa fi biyya keenya Itoophiyaatti illee barbaadamoodha. Fakkeenya kanaaf immoo abichi DJ Khalediif yeroof naan fudhachuu dandeenya. Egaan DJ Kush gara gaaffii keetti hoggaan deebi'u ogummaan DJ kun aartii Oromoo keessatti hedduun baratamne. Baramuu dhiisee egaa akka ogummaatti ilaaluun iyyuu waan takka. Sanuma egaa sagantaa reediyoo kanas kan hin jalqabeef professionaalii muuziqaa afaan Oromoo akka DJ fi akaakuu muuziqaa biroo akka addunyaatti aartii kana afaan Oromoon beeksisuun qopheessaati kan jiru. Egaan ogummaan professionaalaa DJ kun akka addunyaatti akkuma ati jettee hedduu fudhatama qaba. Weellisuun osoo barbaachisaa hin ta'in riikardiin isaanii miliyoona baay'een gurgurama. Fakkeenya David Guetta fi DJ Snake falaaluun ni danda'ama. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Gaan ogummaan DJ kun aartii Oromoo keessatti hedduminaan appilaayi yoo goone bu'aa qabaa akka jedhuuf bu'aa guddaa qaba. Waliin gaafachiisu kun maaliif waltajjii muuziqaa yookaan eventii hunda baandiin qopheessuu hin danda'amu tokkoffaarratti. Lammataa irratti immoo boota jaallatamoo dhaggeeffatamee darban akkaaraatti dalaguun akkaaraan akka dhaggeeffatamu gochuun ni danda'an. Sadaffaan taphachiisee yookaan DJs real entertainer sadarkaan amara jiru garuu cidheellee DJ'n ho'isuu hin danda'amne kaafaan Oromoo kaabashoonni bira taran egaa. Professional DJ yookaan ogeessa taphachiisaa jedhamu kan danda'u akka kiyyatti sirba takka yookaan mix takka qabaachuu qaba jedhee namana. Yaa ta'u keenya kaafaan Oromoo DC sagantaan reediyoo Gadaa Music irratti illee akka jajjabaachuu qaban hojjetaati kanan ture. Egaan DJ afaan Oromoo maariif 2-3 taaniif miidiyaa hin qabnu. Awareness keenya sichi qabsarras saba ture natti fakkaata.
Gadaa dookumentariin torbaan kutaan lammeessoo itti fuftii waa'ee seenaa deebii irratti kan qaban. Eeyyan torbaan torbee qarnii fi hormaataan uffataatu jedhama. Gadaa dookumentariidhaan kan isin waliin ture DJ Kush Nabiyuudha horaa bulaa darban. Egaa sirbi gadaa dookumentarii booda dhaggeeffanne kun sirba Adiyyoo kan jedhu kan artist Liyyuudha. Yeroo darbee DJ Sam sirba kana minnoo showaa irratti upload akka godhamu beeksisneetidha kan nuti turre garuu DJ Kush sababa maaliin ture kan inni hafe asumaan immoo gabaabsitee waa'ee sirba kana irratti xiqqoo ishee gurra uummataan biraan nuuf ga'e. Eeyyin DJ Samii fi Booniin torbee darbee keessa sirbi kun akka gadhiifamu dhaggeeffattoota keessan biraan geettanii turtanii garuu bakka keessan bu'ee gadaa muuzikiin irra deebiidhaan dhiifama gaafachuun nurra jira jedha. Sababbiin isaatis sababbii neetworkii fi konnekshinii wajjin waan ol qabatuuf sirbi uploadii ta'uu hin dandeenye weebsaayitii minnoo showaa irratti amma garuu wanti marti akka sirraa'eedhaan odeeffannoo kan qabu sanbata xiqqaa kallattiidhaan naannoo sa'aatii 3 hanga 4 official page keenya irratti akkasumatti FB irratti sheeriif poostii waan goonuuf nu hordofuu dandeettu jenna. Kanaafiyyuu sirbi Liyyuu Gazzuu hojjete kun bifa haaraan sirba ammayyaa Adiyyoo kan jedhudha. Guyyoota lamaan incaadde keessatti akka kallattiidhaan isaan bira ga'uudha. Hayyee DJ Kush hedduu galatoomee. Egaa yeroon keenya deemaatti kan jirtu karaa biraan chaartii yookaan sadarkaa muuziqaa Ameerikaa Billboard biyya isaaniitti egaa yeroon kun yeroo Christmas bara haaraadha. Sana wajjin wal qabatee sirboonni dur hojjetaman akka haaraatti yerootti dhaggeeffatamanidha. Chaartiin muuziqaa Billboard baay'ina daawunlood godhamee fi DJ'n fa'aa ogeessonni muuziqaa garaagaraa irratti hirmaachuun torbaniin sadarkaan isaanii ba'a. Biyya keenyatti wanti kun hin baramne nu illee akka gadaa muuzikiitti sirboota pileelistii keessan keessa gashachuu qabdan jennee dalagaatti qabsiisa. Chaartiin muuziqaa Billboard Ameerikaadhaan egaa biyya sanatti kabaja ayyaana guddaa isaanii Christmas walii wal qabatee ayyaana kanaan wal qabatee jechuudha. Egaan sirboonni baay'inaan daawunlood ta'anii fi dhaggeeffataman sirboota ayyaana kana ibsanidha. Biyya keenya Itoophiyaattis egaan sadarkaa muuziqaa akkasii jiraachuu baatanis sirboonni ayyaana yookaan iventii kana ibsan hedduminaan dhaggeeffatamu. Waan hundaafuu warreen waggaa bara 2020 yookaan Christmas kana kabajan baga ittiin isin geessin jecha sadarkaa muuziqaa Billboard torban kanaan sirbi Maariyaa Keerii hedduminaan daawunlood ta'uun sadarkaa jalqabaa qabateera. Yeroon kun immoo yerootti gadaa mix dhaggeeffannoo irra geenyettidha kan nuti jirru gadaa mix keenya dhaggeeffannee walitti deebina ammas qophiilee keenya hafanii waliin turtii gaarii isiniin jenna. Gabsa weduda dabale ragada kunkume shubisa miao hoisa buluse hoisa damfise kote soki sena fada terribilo amma yome shago ye pichisa wala bome tama sagalama tukasa finfinera no forjome I'm the blame, I'll take the blame, I double guarantee that I will not complain. Just admire, light the flame that got heated out, burn
never stayed legal. My daughter found Nemo, I found a new primo. Yeah, you know how we do it for the people and the struggle of the brothers and the folks, the lovers of the dope. Experiment to discover hope, scuffle for notes. The rougher I wrote, times was harder. Went from rock starter to the voice of a mother. makati arkate sit khabajani bilash mafra hasawa olta hasawa olte hasawa bulta amma badisa yom madadabta najisa qalbi afani yom musta almu'ammantana ni beita duratu namakani kamna salate nagartu khadu bidabde mu bakma hundatu hamena kemal egari khalkeni mu gan studio hoyti kajiru afrtaneti DJ Kush Ali G Boni DJ Sam simbarsati kan jirru yeron kenya demat kajirtu wan hafi kanmu ba turban kanan dage fatotaf hirajitani yadan yujrate itdabalati hangafaf kenina mitire hayya ali hangaf lani hangaf turti gari hawa dage fatota kenna iyen Boni fi DJ Sam yerohi qamnun anjada jirani achuman saganta kana gola bijechuun carrafa wanna kennaniif galatoma jira kabijamtoota dhaggeenya gada music kallattiidhaan jimaata sa'aatii 4 hanga 5 kan isin bira gahaa turte bifa hariyaa fi qophiin kenna torban bifa adda ta'een haala kanaan isin waliin bifa garaagaraatiin qabattee kallattiidhaan kan isin dhiyaatu taate ayyenega akkas jecha gada muuzikin yeroon daangessee studiootii bahuuftidhe kan nuti jirru ana Boni DJ Sami fi DJ Kush Ali Jinis egaa nufaana turaniitidha kan nu jiranii torbee walitti deebinaa torban gaarii torban jaalalaa torban injifannoo siniif haa ta'u wal jaalladhaa jibba balleessaan dhaamsa keenya gada muuzikiidha torbeen torbee qananii fi hormaataa nuuf haa taatu horaa bulaa deebanaa Sime asintalo asrana nesi wana basisteta wantana sojosi enyo dage malfida sirai mutadda na boda sitana majidi irramfada jalqabde alqabdi mafqabda atsna filata yujigeni mata siarka Porta boni ani dari fike mari Bollo sigate bollo nyattu bakalla Battu malla bonto jotte la lattu mabbashato Essere tutte in avira lutte onne ko tutte horror Bada Gang most of my niggas are savages You better pay homage or put you in the casket bitch Rappers are imposters My niggas are dreadlock rosters Fine dine with your chick I'm feeding the lobsters دور في الربا ستني خنوس مفتكتينين كبو أتينا جراتنا ويا أنتو وقولتو أورمي يديقاتي يترو أمو مناجي بمالتو سراي الرمال من سفتها باسي تناهيني سفتني سنة أرلو مهرشي بيتنا كنا تزنا جتو أبشري سيجالا لجتا مسنتو كابرجال لجل كبتي يتدراتي إن الرفة تبتو هم جروتوتي Lubunto gamma chubasina gada Sotomati akka anan adi Mongoli punyani kan akka kalama Bitti magala mormita kulama Ajani sisuta kabajan terani Hargani sama ya bisatu ya dani Perno tanpa yang tekana Selamat awak kami rangku fato daci minjuru Sifat menan kuru Tare kotu na berbadi sena ko siritin beka Afana sa ime mali fafan ke tu peta Alota ko gulale amanu jadama yatakadal warada Machenga jama Welcome everybody to the Wild Wild West A state that's untouchable like Elliot Ness The track hits your eardrum like a slug to your chest Like a vest for your Jimmy in the city of sex We in that sunshine state where the bomb ass him be The state where you never find a dance floor empty and pimp speed On a mission for them greens Lean, mean, money making machines serving fiends I've been in the game for 10 years making rap tunes Ever since Honeys was wearing Sassoon Now it's 95 then they clock me and watch me diamond shining Looking like I'm Rob Liberace It's all Ladies and gentlemen Jamota dage fato Ilman urumu talana Ahon enya
ያመጣን Let's go. This is your radio, your station. Get down, music. Get down. Get down. Get down, music.